Yeebiyyaan eessa deemna dhugaan isiniin jedham halii fi lafa waa tokko hin ageerre waalleen dhageenye eessa deemtan garamitti baqannaa dhugaa rabbii maal ijoollee yaa rabbi ati araara kennuu fi gamasiis gamanaas wanti nuti agarru wanti nuti dhagaa hoollu kan gurra namaaf dhageettitti hin tolle kan dubbachuuf illee baay'ee namatti ulfaatu jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu jechuudha yaa rabbii yaa waaqayyo ati araara kennuu fi maal ijoo eekamsi amma kana ga'u dhugaan isiniin jedha ani hin beeku of sin jibbisiisa. Ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif waa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira. Egaa maaliif yoo biyyi nagaa qabaate yoo kallattii kamiiniyyuu nageenya jiraate zim jettanii callistanii isinillee jechuudha waa tokko dubbii tokko malee teessu jechuudha garuu akka itti ta'anis akka itti hojjetatanii galtan jechuudha dhuunfuma keessanitti jireenya keessan sammuu keessanillee isin jeeqa jechuudha haalli isin amma itti argaa jirru walumaan kallattii kamiinuu jechuudha. Karaa kana yoo jedhe karaan biraa kan san caalu dhufa asiin xiqqoo darbee kun furmaata argate yoo jedhame kan san caalu dhufa dhugaa rabbii ananti keessattuu immoo akka tibba kana miidiyaa kanarra deemu keessa kollee sammuu kollee na jeeqeen jiru jechuudha. Tokkoffaa akka ijoollee keenya ofuma isaaniitii Oromoon Oromoo taatee ofii lubbuu wal baasaa ofii wal dararaa akkatti wal miidhaa jirtu hedduu takka lapheellee nama cabsaa waan seenatti illee dagatamuu hin dandeenyedha kuni tasuma waan dagachuu hin dandeenye jechuudha kuni. Dhugaa rabbii yaani hin beeku miskiina waa tokko hoomaa hin beekne yookaas immoo miskiina dalagachuuf akkuma nama kamiitu iyyuu biyyarraa ba'e qabanii akka kanatti dararanii akka kanatti biyyee afaanitti fe'anii afaan kan ukkaanfamee du'u akka kanatti reebicha kanatti dhugaan isin jedha maaliif kana gochuurra gizee takka osoo billaadhaan muranii ajjeesanii suuf salphaadha maaliif akka kanatti hassaqaayya'anii ani hin beeku dhugaa rabbii jechuudha maal jedhee isin hima dhugaa waaqayyoo jechuudha laphee nama cabsa baqa maaliif waan tasuma dagachuu hin dandeenye yoomiyyuu waan laphee keessanirraa haquu hin dandeenyedha kuni jechuudha. Kanaaf karaa tokko yoo kana isin sirriitti kuni maaliif ta'e jennee san ajaa'ibsiifanu kan san caalummoo asiin biyyumti nagaa qabdu jirti akkuma walii galaatitti jechuudha haa ta'u keenya wanti kan namaatiin adda godhee hamma kana akkasinitti dhaga'amu sin taasisu halagaan osoo dhufee sin miidhee halagaan oduu nama miidhee homa miti jechuudha. Garuu mootu gaafa ofii keenya wal miinee ofii keenya akka kanatti wal dararree lubbuu wal baasnu hagamta akka lapheellee isin cabsa hagamta akka jechuudha jireenya isin jibbisiisa boru dhaloonni dhufu maal barata yookaas immoo dhalli dhufu waan amma ta'aa jiru kanarraa maal barata kan kana caalu dhufuu deemamoo kanatu nurraa qannasamoo waan jedhu jireenya keessan isin baxabaxa jechuudha maalumaaf amma immoo kan kallattii biraatiitti isin deebi'a tibba darbe daa'imni waggaa torbaa suni akkas taate akka taate dubbataa turanii wanti hundumtuu miidiyaan ajandaa kallattii kamiinuu irraa haasaa turan amma immoo kan Gondar keessatti ta'eedhaan ammas daa'ima amma kana maallaqaan dura aggatanii kaanii maallaqa erga fudhatanii kaan immoo daa'imitti ajjeesanii jitti darbanii deeman jedhanii akkuma argaa jirru kana bixii akka jirutti salaamii salfiidha reefa baasanii kana sifachi fiigan an argaa jirru jechuudha. Ani yaa waaqayyoon jedhe waan biraa miti dhugaa rabbii kana isin agarsiisuu isin dhageessisuu irra kallattii kamiinuu jechuudha. Osoo akkuma Hacaaluu Hundeessaa jedhe sana waaqayyo lubbuu isaa hamaaruun dhugaa jedhe bee namni lubbuudhanii hin jirre hin eebbifamee jedhe dhugaan isin jedha maaliif Oromoo irratti dhukaastu Oromoo ajjeestu arguu keerraa dachee kanarraa osoo hin jiraanne osoo duute obbaafatteertanii du'e obbaafatee jedhe dhugaa isaa jedhe bakka dhugaa dhaqee kanaaf teessanii akka kana waan akkana kallattii kana waan kana arguurra dhugumattu akkuma inni jedhe inni du'e suni in obbaafatee jechuudha. Kanaaf ani hin beeku maal akka jettanillee maalirraa kamirraa dubbattanii kamirraa akka dhiistanillee giraa sin aggaabaa jireenya keessan guutuu jechuudha namni kamiyyuu nan jira dhabuur darbee guyyaa akkana akkas godhadhee lafa kana ga'a jedhee yaada garuu abdiiwwan san hundayyuu sin kutachiisa
kana booda maal dachee kanarra taa'ee maal arguufan jira kan kana caalu maaltu dhufuu jira waan jedhu isin yaaddessa jechuudha. Maaliif kanarra bultanii barii arguu keessan hin beekne iyyuu garummootu yaaddoo isinitti sammuu keessan keessa yaaddoon guutamtu jechuudha. Maaliif wanti namni yoo waan xiqqoo sammuu namaatti boqannaa kennu akkasuma waan gisee tokkorraa gisee tokko ani hin beeku yeroodhuma yerootti jechuudha daqiiqadhuma baay'ee miti ji'a tokkoof osoo waan hamaa tokko hin dhagayin. Osoo kun achitti akkana ta'e kun du'e kun ajjeese kun falaxe hin jedne hin dhagayin ji'uma tokko ani dhugaan sinin jedha bakka ji'uma tokkoof nagaa hawwee dhabe ani jechuudha. Maaliif hin jiru asiin kallattii kana kan biraa darbe yoo jenne kan biraatee dhufa kan san caalu kun ajandaa ta'e darbe bakka amma ka ga'ee jennaa kan san caalu barri numa dhufaa hin naanna'a jiinis numa kaataa hin ariifata kan san ta'aa jirullee kan wanti argaa dhageetitti ilma namaarratti ta'ee hin beekne guyyaadha guyyaatti kanuma ta'aa jiru kanuma argaa jirru kana. Kanaafi maaltu dhufa jennee teenye eegganna. Maaliif dhalli dhufuu kana achitti maal abdii qaba dhugaa rabbii. Waaqayyo bichaa waan biraa miti. Guyyuma tokkoof akkuma waliigalaatti biyyi sun Itoophiyaan nagaa argatteetuma ani hin beeku garuu namni lubbuun jiru waanuma kamiyyuu arguuf jira jechuudha. Tarii haaluma kana kan kana caalu dhufeeyyuu taris immoo guyyaa tokko dabartee fi biyyumti Itoophiyaa kun nagaa argattee baay'ee miti sa'a 24f boqonnaa tokko argattee yookaas immoo baqa waan biraan tokko osoo hin uumamin sa'a 24 nagaa argatteetuma namni waan sana argee maal jedhee isinii hima dhugumatti namni sun eebbifamaadha. Egaa obboleewwan koo kan ijoollee keenya kanaa kuni osoo wanti keessattuu yoo laphee korraana haqamuu didee ijoollee viidiyoo akkasitti liiv irratti baasanii akkas waan akkasii sana dhugaan sin jedha danda'an ilaaluu dadhabe garuu hamma ta'e tokko hoggaanaan dafeen dabarsa ofirra jechuudha. Isumattuu iyyuu liiviidhuma kan agaratan sanattu sammuun keessan boqonnaan argatu baqa keessan fayyaan argatu jechuudha. Kanaaf waan akka kanaa kana hundumti keenya iyyuu kallattii kamiiyyuu jechuudha. Maaliif kuni Arsii kuni Walloo ani dhugaan isin jedha kutaa wal qoqqooduu ati amantaan kee kana ati gandi kee kana ati achi ati asiyaan jedhu kana biyyarraa ba'ee biyya hambaa dhufee gaafa miidiyaa kana irra ba'uudha kana nani arge jechuudha. Oromoon kutaa 11 ta'uu isaayyuu gaaf sana dhagayani jaalattanii jibbitanii gaaf sana dhagaye garuu akka kanatti jabaadhu akkas godhi akkana godhi kan jedhu suni ajjeesi biyya afaanitti guure ay akkas godhi waan jedhu suni caammaa afaanitti kenni kan jedhu suni obboleessa qaba abbaa qaba ilma dhiiraati innillee surree uffata yoo akkam keessi isaa gara jabummaadhaan guutamu yoo akkam hammam takka hamaa ta'e obboleessa isaarratti waan akkasii sana yaada. Maaliif Oromoon kamiyyuu nuti obbolaa tokko jedhanii yeroo baay'ee hin leellisu. Egaa akkas ta'e akkamitti obboleessa ofii garagaree nyaata akkamitti obboleessa ofii irratti akkanatti gochaasuu kaneessa baay'ee nama saqqaqsiisu baay'ee nama jibbisiisu kan sammuu namaa keessaa bahuu hin dandeenye miskiina akkuma isaa kana dalagachuuf qooqa duwwaa garaa duwwaadhaan boru bakkuma nama tokkoyyuu galman ga'a jedhee haadha abbaa koofan dabarsaa jedhee biyyaa ba'e kana akka kanatti dararee ajjeesa akka kanatti dararee toonii jechuudha siqaay maaliif gizee takka lubbuun odoo nama keessa baate ko tagalaggaleera namni suni waa kamiyyuu cubbuuwwan inni kana dura dalageeyyuu abbuma sanatu sassaabbata namni sun sila tagalaggale garuu akka kanatti assaqaayya'anii nafseedhaan taphatanii jechuudha lubbuu baatanii lubbuudhaan taphachuu jechuudha kuni maaliif lubbuu baatanii lubbuudhaan taphachuu jechuun boru isinuu garam deemtu biyyeen inuma sin fudhatti inuma sin liqimsitii dacheen maaliif waan akka kanaa kana dalagaa turtanii tooni dhugumatti dacheen inuma gansin liqimsitii isin dacheen inuma gansin fudhatti ani hin beeku akkamitti akka sin duutan lubbuun keessan akkamitti akka dabartu waaqayyoof ifa garuu namni waan facaasee ammata akkuma jedhan sana hin irraanfatina eenyumtiyyuu taatanii jechuudha. Maa waa xiqqishuun taane nama miitanii kaatanii namarratti cubbuu dalagdanii waan kamiiniyyuu jechuudha. Ilmi namaa waan facaasee hammata waanuma har'a facaasan kanatu boru taa'ee isin eeguuf jira. Waaqayyo bichaanii han isaan irra gahe kana isiniif haa kennu jechuutti abaarsa garuu waaqayyo isiniif kenna. Jaalattanis jibbitan rabbi irraa guyyaa tokko deebiinuma argattanii
kanaaf lubbuu baattanii lubbuudhaan akka kanatti taphattanii jechuudha boru arguuf jirtanii maaliif amma kana miitanii tooni inuma jiraannaa boruu nama kamiyyuu biyya dhuunfannee jiraannaadha garuutu boruu dhala keessanirra waan ga'u shakkii tokko malee waaqayyo isin agarsiisa kanaaf waanuma hunda isaati irrattu jechuudha namni kamiyyuu kallattii kamiinuu harka dha'uu dhiisatii jechuudha obboleewwan kooyi maaliif wanti kuni boruu kutaa kamiin isin jettan kanayyuu kutaa 11 isin jettan kana hunda keessanuu dhuunfachuuf jira dhugaa rabbii maaliif wanti kuni yoo har'a asirratti irraa dubbattanii wanti kun akka dhaabbatu hin taasisne akka wanti kun boru iftaanitti waan akka kanaa deebi'ee hin dalagamne hin taasisne boru kutaa isin jettan kanatti kutaa 11 jettanii Oromoon kutuma 11 kanatti isin qoqqoddatee dhufu mana keessan dhufuusaa dhala keessan irratti isin irratti ta'uunsaa waan hin oolledha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti waaqayyo bichaanii araara isaa nuuf haa fidu. Waan biraa hoomaan jedhu ani kuni eekamsa rabbiitiin jedha ilma namaa akka kanatti bineensa walitti taasisuun ilmi namaa akka bineensatti wal garagaree haadhoon haadhosaa nyaachuun haadhoon haadhosaa akka kanatti asaqaayyee jechuudha haala jibbisiisadha waan akka kanarratti raawwachuuni kuni walumaa galatti seexanatu waan akka kana isaan dalagsiisaa jiran jedha malee ani nagaaf miti ammootu waaqayyo nagaa fidu waanuma hundarrayyuu waaqayyoon deebii qaba inni araara isaa nuuf fidu kallattii kamiiniyyuu jechuudha baay'ee miti dhugaa rabbii saatuma 24 fi guyyaa tokko bakka nagaa'uma dhageess ooltanii ta'anii ka'uun ganama nagaa dhageessanii galgala deebitanii nagaa dhaga'uu akkamitti akkan ilmi namaa hawwee dhabee ani beeku dhugaa rabbii jechuudha waaqayyo sana nuuf fidu waan biraa miti jechuudha inni nagaa isaa nuuf fidu ilma namaa akka seexanaatitti akka diinaatitti walitti garagaree akka kanatti wal nyaate kana jaalala gidduu isaaniitti itti haabuu sun isiniin jedha egaa kan gandoota garaagaraa yookaas immoo ollaa garaagaraatti ta'aa jiru kunis immootu jechuudha wanti hundumti isaayyuu jechuudha ani osoo daa'ima xixiqqishuu irratti ta'uu baate osoo daa'ima xixiqqoo irratti ta'uu baate nama guddaa ta'e ani daa'ima xixiqqoo lafaa ol deemtu waan akka hin beekne ani beeku yaa rabbi waaqayyo bicha nalaalan waa fidu waan irraa dubbattanii istaan isin wallaalchisa maaliif bakka kanatti deebii kennitanii bakka kanatti deebii irraa kennitanii bakka kanatti immoo bakka itti callistan hin jirtu dhageeffattaniituma immoo keessa zim jedhee isin boqonnaa argatee jiraachuu hin dandeessanii maaliif kallattii kamiiniyyuu jechuudha wanti gaariin wanti ijaan arginu sababa hin jirre waan badaa waan jibbisiisaa bichaa waan ta'eefu karaa kamiinuu ilmi namaa sammuunsaa boqonnaan argatu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waaqayyo araara isaa nuuf haa fidu. Waaqayyo ilma namaa hundumaa karaa rabbii dagate kana rabbi nama karaa isaa yaadatu isa haa taasisu. Egaa warra haala rakkataadhaanis ta'e haala saqayyamaa kanaanis lubbuun isaanii darbee waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru maaliif isaan eebbifamaniiru. Hamma sana garuu amma sana hasaqayyaman malee garuu lubbuun isaanii immoo waaqayyo hamma isaan miidhan kana isaan immoo hin miidhu maaliif cubbuu isaanii isaan tunaannifatee gara ofiitti deebise waan ta'eef waaqayyo isaaniif jannata isaanii tolchu maal jennaree waan biraa jechuudha maaliif har'a miskiina waa tokko nyaatanii garaa dhaquu waa tokko hin qabaanne qooqa duwwaatti akka kanatti saqayya'amanii jechuudha baay'ee ulfaata baay'ee tokko jechuudha baay'ee jechuudha baay'ee ani hin beeku walumaa galatti obboleewwan kiyya nagaan naaf turaadha turtii gaariin isiniin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii waaqayyo nagaa jaalala araara nuuf haa fidu rabbi isin ga'anuun jedheetoni guyyuma tokko keessaa nagaa nu dhageessisee nu haa oolchee nu haa bulchu nagaan naaf turaan isiniin jedha turtii gaarii